eenyutti si imanna? Eenyutti si imanna? Biyya kana kan bal'isaa jiru si. Gocha ati gootee inni baay'ee dhangala'ee lubbuun baay'een darbuun gadameessa haadhaa miidhattee deesse beeksiti. Ijoollee baay'ee maatiin milee hambisuun yakka gara jabinaa hojjette. Siyaasa keenya, amantaa fi dinagdee keenya keessatti mataa miidhanii ol kaadhawwate. Hawaasummaa nuti qabnus karuma qe'adhaa yoo dabuu ta'e. Garaa akka dhagaa jabaatu qabaachuu keetiin nama wal fichisiifte. Mee eenyutti si himan? Eessa bakkitti si himatan? Madaakii namni ofirraa dhabee hin jiru. Hariiroon sadarkaa biyyaatti hanga nama dhuunfaachisiin diigame utuu safaramee hagamtaa laata. Hiriyaa ati wal nyaachiste. Maatiin siin diigame. Biyyi siin burjaajofte. Namni siin galma isaa hanqaaqee boo'ee kan inni buuse maal lafatti badmite. Daa'imni sitti afaan hiikkata. Dargaggeessaaf ajandaa taate. Jaarsi sumaaf lafaa qaba. Hanga ati jettutti tasgabboonni jiraachuu hin dandeenye. Silaa atis ofiif bakka hin filattu. Namni siif akkasuma. Kanaaf bakki hojii, manni amantaa fi namni dhuunfaa waajjira kee ta'e. Garuu diinni keenya guddichi kan harki isaa dhiigaan faalame siidha. Eeyyeen siidha. Ani suman jibbe. Mana ati jirtu gabiin hin jiru. Biyya ati jirtu wal dhaga'uun hin jiru. Ayisii. Oduu. Akka qorannoon tokko jedhutti waan dhaloonni jaarraa 15ffaa umurii isaanii tokkotti dhaga'an dhaloonni yeroo ammaa yookaan dhaloonni jaarraa 21ffaa guyyaa tokkotti dhaga'a jedha. Saafuu.